Rakkoon kaamilaa mudate, nallee mudate, sillee mudatee beeka. Keessattuu shamarran biyya ambaa jirtan rakkoon akkana isin mudatee yoo hin beeka ta'e nu mudatee beekaa jechuu dandeettanii. Dhugumatti rakkoon kaamilaa mudate namoota mudatuu danda'a. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu akkam nagaa keessanii fayyaa keessan isin jecha hordoftoota maatii jaanaalii Munaa 24 akkam jirtu nagaa keessanii fayyaa keessanii isin jecha viidiyoo keenya like godhaa, share godhaa, subscribe godhaa. Akkasuma mootuu namoonni viidiyoo keenya hamma maatiitiin nu jajjabeessaa jirtan hedduutu akka galatooma. Iddoo isiniif kana baay'ee isin kabajna, baay'ee isin jaalanna. Hordoftoota kabajamtoota kiyya maal yoo jettanii kaamilaa maaltu mudate, kaamilaa maalirra jirti, kaamilaa rakkoo isii mudate kun isii mudatee beeka, ani mudatee beeka, nama kamuu mudatee beeka. Asumaan viidiyoo keenya yoo yaada qabaattan koomentii nu barreessaa isin jechuu barbaada. Hordoftoota kabajamtoota kiyya wanti isin jechuu barbaadu dhugaa dubbachuudhaa fi iddootti wanti takka isin jechuun barbaadu maa isin fakkaate shamarran gaafa dhiira tokko jaalattu ni amanti. Isa malee homtuu hin jiru, isa malee bakka lafa kanarra waan jiran jennee ni amanna jechuudha. Dhugaa dubbachuuf baay'ee tokkotti bakka miira keessa nama galcha jechuudha wallaahi. Maaliif wanni isin mudate kun nuti lakkoofsa keenya namoonni waraqaa hin qabne lakkoofsa nama baafachuu, lakkoofsa nama baasanii bakka iciitii himachuu, shamarran tokko iciitii namatti himatanii lakkoofsa nama. Inni guddaan abbaa feeti maan taane abbaa manaa keetiin dhala. Abbaa manaatiif haati manaatu wal dhabdii miti. Isa heerumtee jalan keenne, isa dhiirsa keen taane, isa qaadhimattee hin jenne, isa zimjettee fireen yaani jaalala qilleensarraa wajjin jiraatuuf, wajjin deemuuf, wajjin bashannanuuf, yeroo kee dabarfachuuf isa jettu kanatti shamarran keenya hedduu guddaan warri yuutuubaraa kan dogongora guddaa dhuman jechuudha. Kaamilaa amma waa hedduutu isii uumate jechuudha. Nama lakkoofsa kana, nama lakkoofsa kaamilaan ittiin banatte kan dhibbatti beeytan jechuun isinillee. Namni kun odoo beekaa fakkaatu fakkeenyaaf Sa'iid hin dhabu, kaamilaa dhiisa Hajjiif hin dhabu. Namni kun lakkoofsa isii kana inni waraqaa yoo qabaatee jiraataa achi keessaa ta'e maaliif lakkoofsa isii banate hiciiti? Wallaahi nama tokkotu jechuudha gammaatiitti galata guddaa naa ta'a. Garuu foonii fi alagaa akka adda ta'e hubadhee jira. Dhugaa isiniin jechuudha buleen kiyya fira koo ture. Telegiraama waggaa 3ffaa jechuudha. Telegiraama isaa itti fayyadama fira kooti. Garuu baay'ee isa baqqaa in taazaba. Maal taazaba? Ilaa ana dhiisee telegiraamicha na dhiisee ani telegiraamicha san amma itti fayyadamu ergaa ji'a 6 moo akkas ta'uuf. La as dhiyoodhaan fakkat ji'a 5 ta'e 4 ta'e akkana. Garuu telegiraamicha san ammallee ittiin fayyadamuun maaliif isinitti fakkaata? Iciitii nama baratee fi namni hin baratin garaagarummaa qaba. Namni kun baratullee sammuun isaa akkasuma hundatti yaadu. Har'a iciitii kaamilaa baruuf karaa feesbuukatti namoota isii warroota fooloo isii godhan sassaabbachuuf ijoollee gara yuutuubaroota yuutuubii bituudhaaf gara kaamilaa wajjin haasa'an sassaabachuu jechoota hin taane akka namni isii jibban godhuu barbaadu hin jibbamtu. Sababni illee maaliif rakkoo jidduu namaa jiru isaantu beeka jechuudha. Kaamilaaf abbichatu beeka. Garuu hiciitii namaa fuudhuun abadan nama barate tokko irratti, nama sammuu yaaddu, nama miidiyaa tokko irratti hiciitii namaa fuudhuun abadan hin barbaachiftu. Sababni maali yoo jette atis isiin buru rakkoon ati waan feetes ta'u har'a karaa kanaan isii qunnamte buru rakkoon karaa biraatiin si qunnamuu danda'a. Yookiin karaa haadha manaa keetiitiin yookiin immoo karama biraatiin jechuudha. Kuni namni keenya hin yaadne malee dubbiin garana jirti. Dubbiin eessa jirti? Otoo yaadin dubbachuu, otoo yaadin godhu, odoo itti yaadin jaalachuudha. Rakkinni keessan kana jechuudha. Bara namni gizee takka gizee lama ni dogongora. Sirriidha. Anis dogongoree beeka, atis dogongora. Garuu mootuyyuu jalaan bu'inaa dhiiraa, harkan kenninaa dhiiratti, harka kennin dhiiratti. Gaaf dhiirotatti harka kee kennitti ati kuftee jirti jechuudha. Gaaf waggaa takka lama wajjin teettee ergas irraa baafatte jechuudha. Bakka icciitii kee guutuu amma icciitii mucattii kanaa muluu jechuudha. Gingilchee fuudha gurbicha jechuudha. Namni ati hiriyaa qabdu. Icciitii hiriyaatti haasa'antu jira, icciitii maatii ofiitti haasa'antu jira, icciitii mootuyyuu hin haasofnetu jira. Kana hubachuu qabdi. Akkamitti lakkoofsa isiisa yoo kaamilaan addaan bahe maal rakkoo qaba? Siimii kabiraa barmiilee haga fidhe bituu danda'a. Waraqaa biyya sanii waan qabuuf jechuudha. Har'a mootuyyuu isiin immoo dogongorri eenyurra jira? Mataa kaamilaatirra jira. Kaamiraan icciitii lakkoofsuma isiin tuni maaltu naqu nama yaaddu? Ati gaaf tokko dhiira tokkotti dabalate hin jedhinitti gaaf abbaa manaa keenya ta'initti gaaf jaalalaan beektutti
lakkoofsa sana akkamitti garuu kan baatu namaa ta'a. Ijoollee Suudii keessaa fudha. Kan baatu namaa ta'a garuu mootuyyuu wantoonni akkasaa kun immoo sirrii miti. Wallaahi dhibbumaan dhibbatti wanna akkana gochuun kun gurbaa sanarraa hin bareedu isiniin jechuu barbaada hordoftoota kabajamtoota kiyya. Maaliif yoo jettanii bakka inni nama barate ta'ee bakka akkatti inni yaadutu nama jibbisiisa. Akkatti inni gocha kanarratti raawwatee deebi'ee ciitii isii baasuudhaaf inni wajji akka haasoftu ilaaluudhaaf inni akka jaalatte ilaaluudhaaf namoota arrabsuudhaan. Utoo dhokatteellee utoo nama fakkeenya namni kun utoo nama sammuu qabu ta'e namaaf nama dhaba. Namni tokko wallaahi baree namaaf si dhaba. Yoo ati wallaaltuu taate yoo ati nama arrabsite namaaf si dhaba. Kun immoo wallaahi waan fokkuu dalagee jira, waan hin taane dalagee jira. Asiin immoo maal isin dhaa'uu barbaade kaamilaa abshirsiin jechuu barbaada. Homaa miti ilmi namaa yoo akka inni si jibbu taasisellee rabbiin si jibbisiisu ilma namaa si galee rabbiin ganama yaani amala keessa kalaqe. Yani nama si jaalachiise inni si jibbisiisuu hin danda'u. Meeqa kamtu jira? Roon waan fedhan dalaganii gara miidiyaatti ati wanta koon bal'ise haasaa hicciitii keellee hoo baasee ka jedhu taate waan akka rakkoota kan qabu. Sababni isallee maaliif firee inni suni lakkoofsi sun eenyu akka fudhate hin beeka. Namni hicciitii dho'isaa akka namni kamuu akka qabu hin beeka. Hicciitii namatti himatantu jira. Hicciitii hiriyyatti himatantu jira. Suuraa walii ergitu jira. Suuraa taate gabbaatee mucaan numuna kaamilaan immoo nama akkasii miti jechuudha. Inni wanni lakkoofsa isii sanaa ta'eef isin galee hicciitii isii eenyu wajji haasofte eenyu jaalatte eenyu si jaaladha jettee ka jedhu lakkoofsa san isirratti hojsiisee isaa banatuun isaa sun dogonkora guddaadha dhibbumaan dhibbatti. Kalaas isin siin taane taananii atillee jaalatte isillee ni jaalatte dhumata wanni lakkoofsa san isirratti hojsiisee yoo na bar dubartiidha fuudhi yoo na inni jaalate san akkana fedhe akkana godhe jettiin jechuudha. Jaanchuun bakka akkama namaan yoo ta'in bar dirqamni hin jiru. Dirqamaan namatti heerumu namni jedhu hin jiru gisee amma abbaa feetee jaalatta abbaa feetee heerumta jechuudha. Akkasii miti kun akkasitti jechuudha. Ijoolleen shamarranii moo isin dhaamuu barbaadu dhiirri tokko gaafa jaalatte keessa kee biintitee ittiin himin. Keessa kee biintitee ittiin himin. Si galee deebi'ee ammallee maqaa isaatiin waan goosisin maqaa keetiin godhadhu. Waa gootu hunda maqaa keetiin godhadhu. Dhiirri gaafa abbaa manaa kee taatee wajjin qaama tokko taatan akkasitti amanta malee gaaf qaama tokko hin taane akkamitti amanta? Akkamitti amanta? Gizee ammaa mootuyyuu gizee hamaa, gizee badaa, gizee hin beekani miti akkattuu jechuudha. Nama ajaa'ibtu. Kanaaf jechuudha shamarran of eeggannoo cimaa godhaa. Dhiira qilleensarraan jaalachuu, dhiira maal jechuu akkanumatti silaalee si jaaladhaa, akkanumatti silaalee habibtiitii akkanumatti ilaalee ijoollee tokko barka'uu godhee ka gochisuutu jira dhiironni. Shamarran keenya takka mootuyyuu takkatuu dhiira argitii tamakkanatti ilaaltee akka hojjettutu hafe jechuudha. Ammuma keessa keetti matti ammuma bakka akkanasii godha akkasii godha maasii godha kalli walli maasii godha uummata akkasii gochuu hin danda'u. Akkasisin jechuu barbaada hordoftoota kabajamtoota keenyaa waa hundumarratti of eeggachuu, waa hundumarratti of qusachuu, waa hundumarra of duuba deebi'uu, yaani ofirraa of eeguu jabaattee jechuudha. Dhiira gisee jaalattu ittiin himate, dhiira gisee jaalattu ittiin yaani keessa kee biintitee bakka kana naa godhi jechuun hin barbaachisu. Dirqamaa miti mushaatti laazim dirqamaa miti bara. Isin galee dirqamaa miti isin jechuu barbaada hordoftoota kabajamtoota kiyya. Waa hundumaayyuu yoo suuta jennee wayyaa, yoo suuta deemne wayyaa, yoo suuta bakka hin jiraa miti akkanumatti jechuudha hordoftoota kabajamtoota keenya. Kanaaf wanni isin jechuu barbaadu tokko waan isin dhaamuu barbaadu. Dhiirota bara kanaa hin amanini bakka kaamilaan dogoggoruun isii immoo gaafsa idirraa fottoo itti ko'aa galte bakka maaliif amma kaamilaan bootaa meeqa saayidoo biraa hin deemtee ammallee deebitee adda kireeffattee ammallee dubartii bakka kaamilaa obboleettii tiyya dubartiin kabajaa qabdu dubartii namni illee kabaju dubartii atis ofii keetii of kabajuun maaliif isa si duuka dadhabee yeroo kanaan si ga'e kana abbaa keetiif maati keeddoo ta'u isa yaman keessatti si bira dhaabbate eenyuun saayidoodha. Saayidoorraa maa fottoo dubartiin dubartiitti dabalamuu jechuun bakka balaa guddaa dhalti. Haasaa hedduu fiddi hama baay'eetti. Kan jiraamni akkanumatti akkasii jechuudha.
Anu oduu dhugumatti jechuudha. Nama akkasa iddoo kan oduu argadhee oduu jiraatee fakkeenyaaf isa bira taa'ee bakka marattuu kiraa kafalta kilaasii takka isarraa fudhattee yoo kiraa kafalatti maal rakkoo qabu. Namni keenya bakka erga ijoolleen bareedama namni keessa galee yamanii sun agas hundaa miti. Yaa jamaa dhiifama hin qorra isin irratti hamaman. Bilbila viidiyoo sagalee cufa jedhee. Awwaalaa akkasiitti hojjetoota kabajamtoota kiyyaa hedduuta kana galatoomaa fa'aa isin jaaladhaa baay'ee isin kabaja bakka isiniif qabaa dhugaa dubbachuudha baay'ee tokko isin jaaladha. Kanaaf viidiyoo teenya laayik godhaa, sheer godhaa, sabiskiraayib godhaa akkasuma wallaahi waan ajaa'ibaati waan hunduyyuu akkasii isin jechuu barbaada. Uummata qaashtii uummata hedduuta akka namatti toltanii. Kana isinin jedhaa viidiyoo biraatti nama walitti deebinutti. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Bye bye.